waan sitti oromoo ati suban ati kan oromoon taane suban yoo afaan kana dhageesse mangisti ati suban keessatti gareen warra ikoonoomii qoratu quban waan dhagee dhufe waan argee dhufe biyya arabaa sababa mormor ittifameef abbayya lagni abbayya hidhaa laga abbayyaa hidhaa laga mormor sababa inni dhabe jalqaba informationii waan biyya arabaatti jiru waliin haasofna kama yookaan yoo quba qabaatanis dabalata yoo quba qabaanne quba qabaadha kan haasan amma shunkurtii waggaa lama sadii man darbe birii lamaa fi riyaala lamaa shilingi amma birii kudha sagalii shilingiidha birii kudha saddeet birii kudha sagal birii diidama birii diidamii tokko jidduu kana deemaa jira shunkurtii kiiloo tokkitti riyaala maaliif kana fideen jettu namni daddaa qaba kana qofaa miti ila shunkurtiin sababni inni siin kana galee fi annaqeen gaafa dheekaa booko arabum gurbattii tokko biradhee araba gaafadhe araba gaafannaan yaa akhi musiibaan ni nutti hojjetinaan jettu musiibaan abbaay ittifamu shunkurtii birrii digdama galchee hinaan akkamitti jennaan ergasii bahay shunkurtii takkee jiga jenna maal ammas bishaan yaa jedhan bishaanii miti kan biraan himuu deemnaan bishaanii miti dubbiin asitti naa qabadhu gaala haasaan kana iddee kana jirti edaa dubbiin bishaanii miti dubbiin gaaffii abbayyaa dubbiin gaaffii abbayyaa maaliif arabni hundi nutti ka'ee jettaa miti kan arabaa guutuu masitti ni maal argina fooqiin biyya arabaa hundi biyyoo Itoophiyaa of keessaa qaba irra caalaan isaa kana quba qabdani kana dhageessanitti shibbo waan qabataman haasaa jira waan nu gabataa itti qabadhee maal ofii kooti dhaqee argee maa jedheen haasaa jira akkamitiin jettu waan isin dhibu biyyoo tokko jira kan mitir kubbiidhaan duraan rakasaa riyaala mitir kubbii riyaala 18 gurguramu biyyoo tokko jira biyyoo Masrii qofaadha fooqiin abbayyaa kuni kan fooqiin biyyooti arabaa hundisa biyyoo Masrii qaba laga Masrii keessaa yaa'u biyyoo irraa bitata biyyoon kuni haphee qaba haphee ofiisaatiin haphee qaba haphee biyyoon kun qabu abbayyatu keessaa si guure asii gad dhaqaa biyyattii dhaqa waan jarri qawwee nuti naannefataniif meetu dhaggeeffadhu dubbii ikonoomii dubbii manaati dubbii jireenyaati dubbii ikonomiiti dubbii maalooti dhufanii Moqadishoos gaafa dhaabbatan jarri Filisxeemi Moqadishoo ta'e bira sanatti cufanii dallaatti cufatanii ijoollee Gazaa keessatti waan nyaatu nama tokko biddeena dhorkatanii gaafa Moqadishoo dhaqan Moqadishoo si abuufoon si dhiqimsuufi kanaaf achitti Gazaa ijoollee agabsa qullaa barri lafaa Israa'el ibiddaan gubsiisaa maaloo godhaa ollaa kasana godhaa asitti Moqadishoo gaafa dhufanu Masrii Eertiraa seenanii miti hawaasni waan hin jedhaa jiru kun achitti seensisu hawaasni waan hin jedhaa jiru kana dhaga'u dubbiin dubbii jiraachuuf jiraachuu dhabuu ta'amu achi siyaasa haasaan jiran siyaasaan beeku jiraachuu dhabuu qofa kan koo haasaan amma ila rabbi isinitti agarsiisu biyyoon asii dhaqo miti kubbii tokko ittiin birrii kudha sagalitti gurguramaa jiru amma birrii meeqa beekta riyaala 280 lagabbayyaa biyyoo hidhate malee bishaaniin waan silaa kaffaltii jira gaafannu waan silaa kaffaltii jira gaafannu lubbuun gaafataa jiran jirri dhaggeeffadhu waan silaa nu kibirii waggaa meeqaa jalli nyaatan waggaa kumaatama jalli nyaatan nu deebisaa jennuyyee lubbuun wareegsituu kaani miti dubbiin jiraachuu dhabu heddee kana jira ayyuhal imaam akkanatti waa qoran imaama masjiida akkanatti waa qoran imaama masjiida warri bataskaanaa warri maaloo waa'ee biyyoomaati yeroo jedhanu haasaan walitti dhaala ikonoomii isiin kun isiin argee isiin argee isiin gaafadhe shunkurtiin biyyoo qofaa dhuguma akkana qofa anillee soojii qofa naqee argee gaafadhe dubaayeen akka gaafadhaas rakkoon qabu bahareedii gaafadhaa biyyoota arabaa fooqi biyya arabaa inni akkana goote Itoophiyaa foolofti keessisi biyyocha abboo abbaa hogeessa tokko natti meebar biyyoon kun fooqiin itti asitti ni ijaaramu agartu kun hogeessa tokko natti meebar warra mana ijaaru keessa
beektaa ila fooqina tagartu kun biyyoo abbayyaatu teknooloojii dheeraa wanti bareeche wanti mucuceesse wanti agarte haphee inni qabutu biyya Masriiti as guurama tokkittii si duraan tokko riyaala 20 binna amma riyaala 280 garaagarummaan Itoophiyaa wajjin nagaanuun taasifne isa kanaafi ilmi ani achirratti barreessa dhimma biyyoomaati gingilti hubadhuuti gaafadhu achi booda malee harriif kaleessi garaagarummaa qaba sigalee darbi harriif kaleessi garaagarummaa guddaa fooyya'aa dhufneen jedhan fooyya'aa gaafataa isaa arganni kana godhataa isaa arganni as ka'ataa isaa arganni as ka'ataa dhufnee arginu jedhan malee eddeeti geenye kanaan jalqabne jireenya jechuu kootiif hin jedhe leewaa biraatiif miti eddeesi geesse kanarraa jireenya hin jalqabne jiraataa dhufne sigaleera akkanatti nu bara biyyoomaa arras ta'u hunduma namaa dhiira qofaa miti dubartiisaa rakkisuu biyyoomaa dubbiin dhufanii Moqadishoo qubachuu dubbiin asii deemanii Eertiraa asii bachee jirachuu ilaamee gaafa Eertiraadhaan immoo kettanu gaafa ganama kaase gannaman teessisuu galaannu mata keenya kun beektaa guuteetuma ta'a inni yokka jiraan lallabu galaannu mata keenya haqa hubachuu qubachiisa barbaada malee dhugaa hubachuu dhugaa liqimsuu qofasa barbaada malee galaannu mata keenya dhugaa yeroo hubatee ka'e bareedaa bareeduun ta'u isin waan jettan qaallichaa inni sin akkasitti baatanu nan beeku inni ana ammoo inni maafo inni sin akkasitti baatu sun anan beeka akkana jedheen haasa'u salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh adii gurraacha walitti tokkoomse kan Hamzaaf Bilaaleen walitti obboloomse kan jaalala lubbuu walii kennisiise